Ashama akkam jirtan hordoftoota koo odeeffannoowwan tokko tokkoon isinii qooda. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa toora miidiyaa hawaasummaa isaaniin har'a dabarsaniin qophii xaa'oo uumamaatiif xiyyeeffannoon kennamee hojjetaa akka jiru himaniitiin jiru. Wiirtuleen qophii kompoostii moodeela ta'an aanaalee hunda keessatti akka qophaa'anidha. Ergaa kanaan kan himanne obbo Shimallis keessumaa xiyyeeffannoo kompoostii raammootiif kennameen godinaalee hunda aanaalee 265 keessatti ijaarsa giddugala qophii kompoostii bajeta birrii miiliyoona 900 fi miiliyoona 38 fi 700 ramaduudhaan hojjetamaa akka jiru himaniiru. Pirezidaantichi bara dhufu ammoo gandoota hunda keessatti kan ijaaramu ta'a jedhaniiru. Bara kana kompoostii idilee meetir kuubii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 qopheessuudhaaf karoorfamee hanga ammaatti meetir kuubii miiliyoona 100 fi miiliyoona 19 ol akka qophaa'edha kan himani. Akkasumas kompoostii raammoo kuntaala miiliyoona 2 fi 400 qopheessuudhaaf karoorfame keessa hanga ammaatti kuntaalli miiliyoonni 1 fi 400 akka qophaa'edha kan mirkaneessan ergaa dabarsan kanaani. Walumaa galatti waqtiin kun galteewwan qophii kompoostiif oolan bal'inaan waan argamaniif qonnaan bultoonni keenya carraa kanatti fayyadamuudhaan gabbinaa fi fayyummaa biyyee akka eeguuf dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Pirezidaanti Shimallis hooggansii fi ogeeyyiinis gahee isaanii akka ba'aniif yaadachiisaniiru. Odeeffannoo dhimma birootiin egaa dhimma waliigaltee walta'iinsa Somaaliilaand wajjin Itoophiyaan dhiyeenya taasistee ilaalchisuudhaan ajandaa ta'ee itti fufeera. Dhimmi kuni egaa qaamonni adda addaa Itoophiyaan Somaaliilaand wajjin waliigaltee kana mallatteessuu hin qabdu turte jechuudhaan balaaleffannaa isaanii dhageessaniiru. Adda durummaadhaan Somaaliyaadha kan morme. Somaaliyaa jechuun Soomaaliyaan kan Moqaadishoo kana mormuudhaan sochiiwwan adda addaa taasisaa jirti. Egaa mootummaa Gibxi wajjinis walitti dhufeenya uumteerti. Egaa pirezidaantiin Soomaaliyaa Hasan Sheek egaa gara Eertiraa Asmaraattis qajeelaniiru. Pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii wajjin dhimmicha irratti akka mari'atan beekameera. Egaa waa malee miti gara biyyaalee adda addaatti kan deemanii deeggarsa argachuu fi Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuudhaaf akka ta'e ni beekama. Dhimma waliigaltee wajjiniin wal qabatee biyyaaleen adda addaa Itoophiyaan birmadummaa Soomaaliyaa sarbuu akka hin qabne birmadummaa Soomaaliyaa sarbuu hin qabdu jechuudhaan ibsa baasaniiru. Waanuma jechuu qaban jedhanii hundumaafuu Itoophiyaan haala kamiin iyyuu birmadummaa biyya kamiiyyuu sarbitee hin beektu, birmadummaa Soomaaliyaas hin sarbine jechaadha. Waliigaltee kana kan mallatteessite bulchiinsa yookaan ammoo mootummaa jedhee kan waggoota 30 oliif ofiin of bulchaa turee fi filannoos gaggeessaa ture mootummaa Somaaliilaand wajjini. Egaa waliigalteen kun yeroo mallatteeffametti yeroo baatii tokko keessatti akka hojiirra ooluuf ni hojjetama jedhamee ture. Akkaatuma sanaan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Egaa sochiiwwan taasifamaa jiran kan mul'isanii qondaaltonni Somaaliilaand gara Itoophiyaa dhufuudhaan gitoota isaanii qondaaltota Itoophiyaa wajjin mari'ataniiru. Fakkeenyaa fi ministeerri karooraa fi misoomaa Dr. Fetsum Asaffaa gita isaanii Somaaliilaand wajjin waliin hojjechuudhaaf haala ittiin danda'an irratti mari'ataniiru. Akkaatuma kanaan egaa mariin qondaaltonni biyyaalee lameenii taasisan akkuma itti fufetti jira. Kaleessas egaa Itaamaar Joorshomiin Somaaliilaand gara Itoophiyaa dhufuudhaan as Finfinneetti Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa wajjin dhimmoota waloo irratti mari'ataniiru. Inni kun egaa wanni namatti mul'isu maalinni yeroo waliigalteen taasifametti yeroo baatii tokko keessatti hojiirra oolchaa deemna kan jedhame sana mul'isaa jechuudha. Tarkaanfii ittaanutti kana booda kan deemamu ta'a jechaadha. Egaa qaamoleen adda addaa ta'e biyyaaleen adda addaa waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand taasisan kana kan balaaleffatan ta'ullee Itoophiyaan waliigalticha hojiirra oolchuurraa duubatti akka hin jenne qabatamaan mul'isaatiin jirti. Kutannoon gara Somaaliilaand jirus olaanaa akka ta'e hubatamaatiin jira. Fedhiin Itoophiyaa galma ga'a jechaadha. Gama birootiin baandaawwan
keenya kan biyya keessas ta'ee biyyaalee alaa adda addaatti argaman egaa waliigaltee Itoophiyaan Somaaliilaand wajjin taasifte kana balaaleffataniiru. Mormii isaanis dhageessisaatiin jiru. Egaa diina maddii hiriiraniiru jechuudha. Baandaawwan Itoophiyaa keessatti dhalatanii Itoophiyaa keessatti baratanii guddatanii carraa biyyaalee alaa keessa jiraachuudhaaf argatan diina maddii hiriiruudhaan mootummaa Itoophiyaa paartii badhaadhinaatiin hoogganamaa jiru irratti mormii isaanii akka malee dhageessisaa jiru. Kuni ni ta'a jedhamee hin eegamu ture. Maaliif karra galaanaa argachuun egaa qondaaltota paartii badhaadhinaa amma biyya hoogganaa jiraniif miti akka biyyaatti waan biyyaaf ta'udha. Kanneen kun egaa waan biyyaaf malu kana deeggaruu qabu turanii hundumaafuu biyyaaf dhimmamanii kan hojjenne ta'uu isaaniiti egaa haalli qabatamaan amma mul'isaatiin jiran. Odeeffannoo birootiin egaa torban darbe keessa bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjettoota mootummaatiif qormaata meedaallii ga'umsaa kennee ture. Qormaanni kenname egaa bu'aansaa ga'umsameera. Itti gaafatamtoonni hojii yuunivarsiitii Finfinnee fi yuunivarsiitii Kotabee dhimma kanarratti har'a ibsa kennaniiru. Egaa bu'aan galmeeffamee hagana mara kan nama gammachiisu miti baay'ee kan nama rifachiisudha. Magaalaa Finfinneetti hojjettoota 6,517 qofadha bu'aa darbiinsaa kan galmeessisuu danda'anii kan qormaataman egaa hojjettoota mootummaa 15,151 turanii kanneen keessaa gaa akkuma nama kaase 6,517 qofaatu bu'aa darbiinsaa argachuu danda'e jechaadha. Kana malees ammoo hooggantoonnis egaa qormaatamanii turanii hooggantoota 4,213 qormaataman keessaa kan bu'aa darbiinsaa argachuu danda'an 1,422 qofaadha. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa rakkoon guddaa kan jiru ta'uusaa mul'isa. Hojjetaanis ta'ee sadarkaa hooggansaatiin kanneen jiran bu'aa galmeessisan baay'ee gadaanaadha jechuudha. Yoo xiqqaatee namni walakkaadhaa ol bu'aa darbiinsaa argachuu qaba ture. Kun hin taane rakkooleen bulchiinsa gaarii magaalaa Finfinnee kutaawwan magaalaa Finfinnee adda addaa keessatti babal'atanii turan sababa quubsaa qabu jechaadha. Namni ga'umsa oduu hin qabaatiin hojii mootummaa irratti ramadamee hojjetaa ture. Hawaasaaf tajaajila kennaa hin turre jechaadha. Kana namatti mul'isa inni kuni bulchiinsi magaalaa Finfinnee egaa kana booda maal godhaa maal hojjechuu danda'a kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Hundumaafuu ololtoonni kanaan dura jedhaa kan turan mootummaan oromummaa hojjettoota isaa yookaan nama ofiif barbaadu bakka buusuudhaaf jecha qormaata kana kenne jedhanii akka malee odeessaa turanii. Egaa bu'aan kun erga ibsame boodas kanneen olola kana afarsaa turan olola isaanii fineensuudhaan kan itti fufan ta'uun isaanii ni eegama. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ammoo akkaatuma karoorfameen egaa namoota qabxii gaarii hin arganne kana maal godhaa carraan isaanii maal ta'a sadarkaa hojii gadaanaa irratti ramadamamoo hojiirraa ari'aan jedhu fuulduratti kan ilaallu ta'a jechaadha. Xumura irratti odeeffannoon isinii qooduu barbaadu dhimma Jawaar Mohaammed irratti kan xiyyeeffatedha. Jawaar Mohaammed egaa televezyiinii Artist TV jedhamu wajjin turtii taasiseera. Gaazexeessaan Darajjii Hayilee jedhamu as Finfinneedha ka'ee Keeniyaa Naayiroobii dhaquudhaan iddoo Jawaar Mohaammed amma jirutti gaaffiif deebii taasiseeraa fi gaaffiif deebiin Jawaar Mohaammed wajjin taasifame kun kutaa lamatti qoodamuudhaan kan torban darbee fi torban kana keessa qilleensarra ooleera jechuudha. Iddoo lamatti qoodame torban darbee yaadawwan dhiyaatan irratti namoonni adda addaa yaada kennaa turanii Jawaar tasgabbaayeera, amalasaa sirreeffateera jedhanii kaasaa turanii. Jawaar dhuguma amalasaa sirreeffateera jedhanii kanneen shakkiidhaan yaada isaanii kaasanis jiru. Hundumaafuu turtii torbanii keessatti gaaffiif deebii torban darbee keessatti hamma isaa danda'ametti Jawaar Mohaammed carraaqqii mootummaan jijjiiramaa taasisaa jiru tooftaadhaan kan deeggaru fakkaate garuu gadi qicuudhaaf carraaqqii taasiseera. Waan tokko qofarratti xiyyeeffadheen itti kaasuu barbaada. Gama kootinii wantoota baay'eedha kan ka'anii
yaada raayyaa ittisaa qofarratti kaaseen isinitti himuuf yaala. Jawaar Mohaammed dhimma raayyaa ittisa biyyaa irratti xiyyeeffachuudhaan gaaffii deebii taasifame keessatti yaada kennan raayyaa ittisa Itoophiyaa irratti hojiin siyaasaa baay'ateera jedhe. Kana jechuun egaa gadi qicuudhaaf carraaqqii taasisedha. Raayyaan ittisa Itoophiyaa kan paartii badhaadhinaati. Hojii paartii badhaadhinaatu hojjetaa jira jedhee yakkeera. Kun egaa yakka guddaadha jechaadha. Raayyaan ittisa Itoophiyaa amma jiru of danda'ee paartii kamirraayyuu bilisa ta'ee Itoophiyaaf dhaabbatee kan hojjetaa jiru ta'uunsaa ni beekama. Jawaar Mohaammed kana ganee yaada isaa kenne jechaadha. Hundumaafuu kun yakka guddaadha. Gocha maqaa balleessi humnoonni finxaaliyyiin adda addaa raayyaa ittisa Itoophiyaa irratti kanaan dura aggaamaa turan haaluma wal fakkaatuun Jawaar Mohaammadis aggaame jechaadha. Kun sirrii miti jechuun dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Hundumaafuu egaa gaaffiif deebii kutaa lammaffaa keessattis haaluma wal fakkaatuun yaadota adda addaati Jawaar Mohaammed kan kaase. Yaada hedduu inni kaase keessaa waan tokko qofan isinii kaasuu barbaada asirratti. Jijjiiramoota wajjin wal qabsiisee yaada kaaseen rakkoon yookaan immoo bu'ii ba'iin hookkarri waggoota 5 darban keessa mudate waggoota 500 keessatti mudatee hin beeku jedhee dubbate Jawaar Mohaammed. Egaa kun maal jechuu akka ta'e ni beekama. Hoggansi jijjiiramaa hojiin hojjetee kan qabatamaan mul'atan damee siyaasaa fi hawaas dinagdeetiin maal akka ta'an ni beekama. Keessumattuu hojiiwwan misoomaa adda addaa akka babal'ataniif lammiiwwan rakkoo hojii dhabdummaa qaban rakkoo hojii dhabdummaa keessaa akka ba'aniif carraaqqiiwwan adda addaa taasifamaniiru. Gahaadha jechuun hin danda'amu. Kana hundumaa gadi qiceegaa Jawaar hojii hoggansi jijjiiramaa waggoota 5 darban keessatti hojjetee gatii tokkollee hin qabu akka jechuutti inni kun kan ilaalamu. Hundumaafuu egaa xiinxaltoonni siyaasaa adda addaa yaanni kennaa jiran itti fufeetuma jira. Jawaar filannoo dhufu irratti hirmaachuudhaaf haala mijeeffachaa jira jechuudhaan kanneen dubbatanis jiru. Jawaar Mohaammed ni jijjiiramee amala isaa fooyyeffatee kanneen jedhan akkuma jiran lakki kun sobaa wanni inni dubbatu kana mul'isu jechuudhaan kanneen falmanis jiru. Hundumaafuu egaa haala kanaan gaaffii fi deebiin Jawaar Mohaammed wajjiniin taasifamee kutaa lamaan hawaasaaf dhiyaateera. Televezyiiniin Artist TV jedhamuun beekamu as Finfinnee irraa ka'uudhaan Keeniyaa Naayiroobii dhaqee sababa maaliitiin Jawaar Mohaammed dubbisuu akka barbaade wanni ibsame hin jiru. Hundumaafuu kun shira qabaa jechuudhaan kanneen dubbatan jiru. Hordoftoota koo daawwattoota koo waan dhaggeeffattaniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Odeeffannoon kun namoota biroos dhaqqabuu akka danda'uuf laayik, sabskiraayib akka gootaniifin isin yaadachiisa. Nagaatti fayyaa ta'a.